Koongireensiin Federaalawaa Oromoo fi Waraanni Bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru irratti maal jedhan? Paartileen siyaasaa Oromoo marii biyyaalessaa xumurarra ga'e jedhamee ilaalchisee ejjennoo akkamii qabu? Yaadota garaagaraa fi deebii mootummaa ilaalchisee maddoota namoorraa oduu qindaa'ee qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanal kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sanoon gochuudhaan oduulee biyya keessaa fi alaa haaraa fi amanamootaan yeroo yeroon argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee like share gochuudhaan hanga xumura oduu keenyaatti nu waliin tura. Yeroo mootummaan Itoophiyaa mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasaa biyyattii furuuf murteessaa ta'e gara xumuraarra ga'eera jedhutti namoonni siyaasaa fi paartileen mormitoota Oromoo qeeqa adda addaa dhiyeessaa jiru. Mariin biyyaalessaa kun marii dantaa Oromoo kabachiisuu miti jechuunis falmu. Deeggartoonni mootummaa garuu marichi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuu bira darbee egeree biyyattiif bu'uura cimaa kan kaa'udha jedhu. Kanneen kana morman ammoo mootummaa biyya bulchutu akka isaaf ta'utti haala mijeeffataa jira malee rakkoo biyyattiif furmaata waaraa kan fiduu miti jechuun falmiin siyaasaa itti fufeera. Waggoota shanan ja'an darban keessa mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu kan gaafataa ture Koongireensiin Federaalaa Oromoo KFO'n marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaataa hin jiru. Dura taa'aa ittaanaa KFO kan ta'an obbo Milaatuu Gammachuu warri waliin mari'ataa jiran irra caalaan isaanii warruma duraanuu waliin mari'achuu danda'anidha. Rakkoon garuu warra walii hin galle gidduutti jira jedhan. Marii warra wal dhibdee qaban gidduu taasifamu waan hin taaneef marii rakkoo keenya furuu miti jennee keessaa of baafne jechuun BBC'tti himan. KFO'n filannoo biyyaalessaa irraas marii biyyaalessaa irraas akkasumas dhimmoota ijoo biyyattii murtee barbaadan akkasii keessaa of baasuun furmaata akkamii fidase jedhu irratti kan gaafataman obbo Milaatuun akkas jedhu. Mariin biyyoolessaa nuti gaafanne haqa qabeessa kan hunda hirmaachisee fi amanamaa ta'e malee kan qondaalonni fi namoonni mootummaan barbaadu qoftitti ol ga'anii haasa'an miti. Silaa kan ta'uu qabu warra ilaalchaa fi yaada adda addaa qabu gareewwan mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiran warra rakkoolee siyaasaa fi ilaalcha garaagaraa hedduu qabanidha. Yaadota gamaa gamanaa kana walitti fidanii akkamitti biyya kana nagaa fi tasgabbiitti deebifna isa jedhutu irratti mari'atamuu qaba ture. Amma garuu kan ta'aa jiru warruma kaabinee mootummaa yaada wal dhabdee hin qabnedha jechuun hirmaachisaa ta'uu dhabuu isaanii qeeqan obbo Mulaatuun. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi mootummaan isaanii yeroo adda addaatti mariin biyyaalessaa wal dhibdee siyaasaa amma jiruuf qofa osoo hin taane dhaloota dhufuuf waliigaltee biyyaalessaa uumuuf kan qophaa'e jedhu. Komishiniin marii biyyaalessaa ulaagaa barbaachisu hunda guutee walaba ta'ee kan seeraan hundeeffame akka ta'e himu. Komishiniin kun bara 2021tti paarlaamaa Itoophiyaatiin hundaa'e rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii mariidhaan furuuf ajandaa waliinii qopheessuu fi waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu kaayyoo jedhu qaba. Haa ta'u malee paartileen mormitootaa fi gareewwan mootummaan lolaa jiran adeemsa kanarratti hirmaachuu didan. Sababni isaa adeemsi kun mootummaa qofaan to'atamaa jiraachuu fi haalli siyaasaa walaba ta'e dhabamuudha jedhu. Akka mootummaan jedhutti marichi yaada mootummaa qofaa akka hin taane yaadota hawaasaa walitti qabuuf naannolee garaagaraatti mariiwwan qophii hojii fi walitti qabiinsi yaadaa gaggeeffamaa tureera. Namoonni siyaasaa yaadaa fi ilaalcha adda addaa qaban hedduunis yaada isaanii akka dhiyeessan carraan uumameera jedha mootummaan. Kanneen kana morman ammoo yaada kanarraa faallaa ta'e dhiyeessaa jiru. Gareen hidhatee mootummaa waliin lolaa jiru Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaan adeemsi marii biyyoolessaa amma gaggeeffamaa jiru kan dantaa Oromoo kabachiisu osoo hin taane kan mootummaa biyya bulchu qofaaf haala kan mijeessu jechuun qeeqe. Marii biyyoolessaa kana keessaa qooda fudhachaa kan jiru kaadiroota mootummaati. Humnooti siyaasaa Oromoos ta'ee bakka bu'oonni uummataa keessan jiran kan saboota biyyattii garbiroos akkasuma jedhe Waraanni Bilisummaa Oromoo. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaan yaada siyaasaa garaagaraa walitti fidee waliigaltee biyyaalessaa ijaaruuf hojjetaa kan jiru akka ta'e ibsa isaa yeroo adda addaatti kennuun kan eeru. Kaayyoon isaas mootummaa tokko deeggaruu osoo hin taane waliigaltee biyyaalessaa ijaaruudha jechuun of ibsa. Marii jalqabbii badee Koongirensii Federaalawaa Oromoo paartileen siyaasaas ta'ee gareewwan hidhatan kanneen yaada adda addaa qabanii fi amma maricha irratti qeeqa kaasaa jiran maaliif hin hirmaanne? Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa waggoota dheeraaf walitti qabamaa dhufe marii siyaasaa hunda hirmaachiseen furmaata argachuu akka qabu KFO'n ejjennoo cimaa qaba jedhu dura taa'aa ittaanaan paartichaa obbo Milaatuu Gammachuu. Haa ta'u malee akkuma marichi jalqabameen KFO'n hirmaachuu dide. Sababni maali? Haaldureewwan bu'uuraa malee mariin taasifamu bu'aa hin fidu jennee dhiifne. Akka obbo Milaatuun jedhanitti adeemsi marichaa mootummaa qofaan osoo hin taane qaamota walabaa amanamoo fi hunda biratti fudhatama qabaniin qindaa'uu qaba. Garuu mootummaan paarlaamaa harka 98 ol paartii biyya bulchuun guutame keessatti komishinaroota marichaa yookaan qaamota araaraa ofumaa isaatiin filatee koottaa mari'adhaa jechuun marii jalqabbii bade ta'e jechuun ibsu. Namni lama yeroo wal dhabu akkuma aadaa Oromoottu inni tokko jaarsa dhugaa isa isaaf ilaalu filate inni gara biraa jaarsa utuu hin kaawwatin akkamiin jaarsummaan ta'ama? Akkamiin abbaan dhugaa adda baha? Yoo jaarsummaan akkasitti ta'ames araara dhugaa ni fida. Waliin taanee nama walaba ta'e keessaa isaa ta'uu biyya alaati dippiloomaatota haa ta'anii jaarsolee biyyaa haa ta'anii akka hunda keenyaaf ta'utti filachuu akka qabnu yaada dhiyeessinee fi mootummaan gurra hin kennine jedhu obbo Milaatuun. Itti dabaluunis yoo waaqni
Waaqni isaan gargaaree mariin kun furmaata fide. Marii biyyaalessaa kana barii waraanni naannolee garaagaraa keessatti nama ajjeesaa jiru, nama saamaa jiru yoo dhaabbate, kanneen gaafii qabna jedhanii qawwee kaasan yoo gara nagaatti deebi'anii biyyi kun tasgabboofte, nuti keessatti hin hirmaanne jennee qeeqa dhiyeessinu tokko hin qabnu. Garuu kun waan ta'uu danda'udha isa jedhu gaafiin keenya. Yoo kana gochuu hin danda'u ta'e maali kaayyoo fi galmi marii biyyaalessaa jechuun gaafatu. Mariin kun rakkoo hin furu. Waraana bilisummaa Oromoo gareen hidhatee mootummaa waliin wal lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa adoolessa 19 bara 2026 baase keessatti marii biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru irratti qeeqa cimaa dhiyeesseera. Waltajjii marii olaantummaa mootummaa jalatti gaggeeffamu irratti gaafilee siyaasaa Oromoo yoo ittuu hammaatan malee furmaata kan argatan miti jedhe. Adeemsi kun mootummaa gara sirna pirezidaantummaatti ceesisuu fi mootummaa naannolee dadhabsiisuuf yaalii taasifamu jechuun dheere. Diraamaan dhimma kana duuba jiru Oromiyaa qoqqooduu, Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasuuf kan yaadame jechuun yaaddoo isaa ibseera. Maricha keessatti hirmaataa kan jiru kaadiroota mootummaa malee humnoota siyaasaa Oromoos ta'ee bakka bu'oota ummataas miti jedhe. Paartii KFO irraa obbo Mulaatuun gama isaaniin fooyya'insi seera mootummaa yaadamaa jiru kan mirga uummanni Oromoo qabsoo dheeraa booda argate laaffisu yookaan duubatti deebisu akka hin taane yaaddoo qaban ibsu. Keessumaa dhimma Finfinnee fi Dirree Dhawaa ilaalchisee yaadni magaalota kan Oromiyaa irraa adda baasuu jedhu yoo dhiyaate rakkoo biraa irratti rakkoo siyaasaa haaraa uumuu akka danda'u akeekkachiisan. Mootummaan federaalaa fi koomishiniin marii biyyaalessaa garuu himata kana irratti yeroo garaagaraatti deebii kennaniin mootummaan federaalaa heera jiruuf karoora dhokataa qaba yaadni jedhu ragaa qabatamaa kan hin qabne ta'uu ibsan. Ibsa koomishinichi yeroo garaagaraatti baase keessatti hojii isaa seera paarlaamaan biyyattii baase irratti hundaa'ee raawwachaa jiraachuu eere. Waamicha hidhattootaaf taasifame. Naannolee hunda keessatti mariiwwan qophii duraa gaggeeffamuu fi kanneen biyya alaa jiraatan dabalatee lammiilee kumaatamaan lakkaa'aman keessa bakka bu'oonni hawaasaa filatamanii ajandaan walitti qabamu. Koomishinar olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Araayyaa tibbana kan BBC'tti himan. Gareewwan hidhatan hirmaachisuun aangoo mootummaa fi waliigaltee siyaasaa irratti kan hundaa'u ta'uu kan ibse koomishinichi yeroo hedduu gareewwan hidhatanis ta'ee kan maricha hin hirmaanne akka hirmaataniif balballi marii akka isaaniif banaa ta'e waamicha dhiyeessaa tureera. Waamicha isaaniif taasifame jedhame kana ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti waan eereen qabu. Durataa ittaanaan paartii KFO obbo Mulaatuu Gammachuu garuu yoo mootummaan garee hidhateen qawwee kee lafa kaayii koottuu mari'adhu jedhuun nageenya isaaf eenyutu wabii ta'a, eenyuun abdatee lafa kaayee dhufa. Yoo marichi milkaa'uu baate eessaan deebi'ee gala, yaadni kee hin fudhatamne yoo jedhaniin eenyutti himata dhiyeeffata. Gaafileen kunneen deebii argachuu qabu jedhu. Akka isaan jedhanitti mootummaa fi gareewwan hidhatan walitti fiduu fi amanamummaa uumuun hojii qaamoo labaati malee gama mootummaa qofaatiin raawwatamuu qabu akka hin ta'in dubbatu. Kanaafis akka fakkeenyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti araarri wayita taasifamu Afrikaa Kibbaa Pretooriyaatti akkasumas marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti gaggeeffame kaasanii qaamni sadaffaan amanamaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e falmu. Silaa qaama mootummaas qaamolee kaanis wabii ta'ee walitti fiduutu jiraachuu qaba. Yeroo araara TPLF fi mootummaa maaf Pretooriyaa deemame, yeroo waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan mari'atan maaliif Zaanzibaar deemame? Malee qaama jaarsolee gamtokkee mootummaan qofaan lakkaawwateen akkamitti amanee mari'achuu dhufa? Kun waan hin fakkaannedha. Akka mammaaksaa akka inni nyaatuuf waami, akka inni hin nyaanneef irraa hari jedhan sanaati. Xiinxaltoonni siyaasaa mariin biyyaalessaa biyyoota waraanaa fi walitti bu'iinsa keessa turan keessatti milkaa'uun isaa hirmaannaa qaamolee siyaasaa hunda, amanamummaa adeema isaa fi hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti akka hundaa'u himu. Kanaaf maricha keessaa gareewwan hidhatanii fi paartileen mormitootaa yoo alatti hafan waliigaltee siyaasaa guutuu ta'e taasisuun akka rakkisu eeru. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaataa. Chaanalii kana hangammaatti subscribe yoongooni subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada keessanillee koomentii keessatti barreessaa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.